Ashama harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota gullalee miidiyaaniitu arge oduu keenya guyyaa irraa qabannee jirra oduu dubbisuun kan isin faana turu ana bunnoo waa beekoti turaan dursa hangafoota oduu magaalaa Dambidollootti dargaggoota afur qabee hidhee kan ture murni maafiyaa PP isaan keessaa dargaggoo dhangaa jedhamu ajjeesuun himame. Godina Shawaa Lixaatti waraanni mootummaa dargaggoo nagaa ajjeesuun himamee jira. Haaluma wal fakkaatuun humni fiinxaleeyyii Amaaraa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongorootti weerara bifa haaraan banuuf akka jiran maddeen keenya himan. Kunneen hangafoota oduu turanii amma oduu bal'inaan. Magaalaa Dambidollootti dargaggoota afur qabee hidhee kan ture murni maafiyaa PP isaan keessaa dargaggoo dhangaa jedhamu ajjeesuun himame. Guyyoota muraasa dura akka gabaasa hojjennetti mootummaan naasuu namoomaa hin qabneen gareen maafiyaa PP'n hoogganamu dargaggoota nagaa afur maqaa abbaa torbeet jedhuun ganda baadiyyaa keessaa qabuun magaalaa Dambidolloo keessatti dararaa jiraachuusaa gabaasnee turre. Haaluma kanaan gareen mootummaa akka shalabbeen hoogganamu qaamni nageenyaa magaalaa Dambidolloo dargaggoo dhangaa jedhamu naasuu malee ajjeesuun reeffa isaa bakkee gatuunis beekameera. Kana malees dargaggoota arfan magaalaa Dambidolloo keessatti dararamaa turan keessaa barsiisaa Hundee Bantii, Firoomsaa Waaqwayyaa fi Waaqtolaa Darajjee qaamota nageenyaa kanneen butamanii hanga ammaatti eessa akka geeffaman hin beekamne. Dargaggoonni kunneen erga dargaggoo dhangaan ajjeefame booda bakka geeffaman dhabamuun isaanii sodaa guddaa uummata naannichaa irratti uumeera. Garee maafiyaan kun tarii akkuma baran ajjeesanii gatuu malu jedhamuun sodaatamaa jira. Mootummaan Abbaa Irree magaalaa Dambidollootti gochawwan farra namoomaa hedduu raawwachaa kan ture waggaa ta'u maduree qurxummii balleessuuf galaanicha gogsuu jedhuun gochawwan badii isaanii itti fufuun ilmaan Oromoo dararaa jiru. Mootummaan kun garee maafiyaa seeraa fi heera hin kabajne waan ta'eef uummanni Oromoo mana taa'ee du'uu irraa tokkummaadhaan falmachuun garee kanatti xumura gochuu qabas jedhameera. Godina Shawaa Lixaatti waraanni mootummaa dargaggoo nagaa ajjeese. Akka odeessi maddeen keenyaa ibsanitti guyyaa kaleessaa fulbaana 8 bara 2023 waraanni mootummaa akka shalabbee biltsiginnaa raayyaa ittisa biyyaa ofiin jettu dargaggoo nagaa Galaasaa Jifaaraa Dhaabaa jedhamu giddugala Oromiyaa godina Lixa Shaggar Ona Amboo ganda Galaan Waddeessaatti kan dhalate magaalaa Amboo keessaa qabuun ganda dhaloota isaa ganda Waddeessaatti geessuun ija uummataa duratti ajjeesaniiru. Dargaggoon kun jiraataa magaalaa Amboo waggaa ta'u nama nagaa fi siyaasa kamirraayyuu nama hirmaannaa hin qabneedha jedhameera. Gareen mootummaa Oromooti ofiin jettu PP'n ilmaan Oromoo gandoota isaaniitti dhalatanitti geessuun ija uummataa biratti ajjeesuu itti fufteetti. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa hagayya 8 bara 2023 achuma godina Lixa Shaggar aanaa Amboo ganda Waddeessaa bakka addaa Aliinoo jedhamutti waraanni mootummaa maafiyaan hoogganamu mucaa xiqqaa waggaa 17 loon tiksu Incaalaa Taayyee jedhamu ajjeesuun himameera. Akka maddeen keenya ibsanitti waraanni mootummaa daandiirra deemaa ture daa'ima ola deemaa loon tiksaa ture ofitti waamuun erga maqaa isaa gaafateen booda rasaasa itti roobsuun himameera. Waraanni garee maafiyaa PP daa'ima xiqqaa kanaan bakka shaneen jiru nutti himi jennaan mucaan lakkii bakka isaan jiran hin beeku hoggaa jedhee deebisuuf atiyyuu shaneera jechuun rasaasa itti roobsuun ajjeesaniiru. Godina Shawaa Lixaatti dararan waraanni mootummaa uummata aanichaa irratti raawwatu daran kan itti fufee fi erga fulbaana 2 bara 2023 as namoonni 5 ajjeefamaniiru. Humnoonni fiinxaleeyyii Amaaraa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongorootti weerara bifa haaraan banuuf akka jiran maddeen himan. Humnoonni badii kunneen caasaalee mootummaa sadarkaa aanaa fi gandaarra jiran waliin hidhata kan qabanii fi tumsi taasifamaa fi jiraachuun himame. Haaluma kanaan humnoota kanaaf waraqaa eenyummaa Oromiyaa hojjechuun akka jiraataatti galchaa jiraachuus maddi keenya ibseera. Ammas aanaa Abbee Dongoroo keessatti haleellaan uummata nagaa irratti raawwatamuu itti fufee kan jiru waggaa ta'u kanaanis haleellaan bifa haaraan qindaa'aa jiraachuu maddeen himaniiru. Haa ta'u malee dabballoonni mootummaa humnoota kanaa waliin hidhata qaban dargaggoota Oromoo waraana mootummaan adamsiisuun qabsiisaa humnoota faannoof immoo tumsaa jiraachuun himame. Akka fakkeenyaatti jiraata aanichaa kan ta'an obbo Faantaa Soorii ilma isaanii hangafa waliin kan ukkaanfaman waggaa ta'u lubbuun jiraachuu fi ajjeefamuun isaanii otoo hin beekamin baatiin tokko darbuun barameera. Humnoota fiinxaleessaa kana ijaaruun magaalaa keessa socho'anii akka uummata saamanii fi ajjeesan kan taasisan dabballootni mootummaa jaraa
waliin hiriirta qaban akka ta'anis jiraattonni maqaan isaanii akka hin ibsamne barbaadan himaniiru. Gochoota kanaafis yakkoota biroo aanichatti raawwatamaniif dabballoonni mootummaa hirmaannaa waan qabaniif itti gaafatamummaa fudhachuu qabu jechuun maddeen keenya gaafataniiru. Nutis gabaasa keenya yeroo darbeetiin caasaaleen mootummaa naannoo Oromiyaa garee fiinxaleessa Amaaraa kanaaf hojjetan uummata Oromoo Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu sodaachisuun gareen baqatee ture akka deebi'uuf yaalaa jiraachuu isaanii gabaasnee turre. Ayyan kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork oduun keenya kan guyyaa irraa kan hangasii ture isinis toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe gochuun oduuwwanii fi qophiileen keenya guyyuu akka isin bira ga'aniif maamila keenya akka taatanis naffeerra. Ani gama kootiin oduu dubbisuun kan safana ture Bunnoo Waabee kooti nagaadhaan nu tura.
Go,